Akkam jirtu jaalatamtoota hordoftoota maatii Dilshootii Baara kan isin targeessu chaanaalee Raayyaa Stiidiyoo TV isa yuutuubii miseensa sabskiraayibii gara 200tti dhiyaatu kan dhiyoo kana rimuuf garee gurmaa'aniin ta'edha. Isa kana haala kamiin deebifna dhaabbata yuutuubiitti itti galfachuudhaan isa jedhu lagaa muraasa isaatii waan nama dhibu miti daawwadhaa mata muraatti viidiyoo kana immoo sheer gochuun irraanfatina. Viidiyoo kana sheer gochuun gatii guddaa qaba maaliif namoonni haala kamiin gargaarsa akka godhan wallaalaniiru kanaafuu sheer gochuun irraanfatina. Gmailii koo isa jalqabaati kuni Gmailii koo isa jalqabaatiin kan gargaarsa taasisedha. Isa kan of duuba deebisa isinitti argisiisuuf jechuudha ulaagaa isaa guutuudhaaf of duuba deebi'aa daawwadhaa mata muraatti chaanaal kan kootis sabskiraayib gochuun hin irraanfatina. Of duuba deebi'aa rakkina daataati. Ifama rakkoo konnekshiniti wanti kun yoo nuti deeggarsa goone inni chaanaalicha akka deebi'u taasisa jechuudha. Kanaaf nu hundumtuu akka miliyoona galchineetti fi kiyya badhaadha sirba barraaqee dhusa kana haala sanitti nullee kanallee hirmaannee deebisuu danda'utu nurra jiraata. Daqiiqaa muraasa dura onnoo biraatiin godheen ture ani YouTube jechuudha. Akkaawuntii biraatiin godheen ture. Haala kamiin deeggaruu dandeenya kan jedhudha. Daqiiqaadhaan namoonni kan seenaa jirani. Amma monnoodhaan akkaawuntii Gmailii koo isa dur jalqabaatiin lamaan aniyyuu kan saayin godhe. Inni kun bareedaadha maaliif chaanaaliin kun deebuu keessatti gahee guddaan qabu. Purupuruu jaarsoo inni jedhu kun amma fakkeenyaaf natu godhe daqiiqaa 32 dura moo akkana jedha. Amma haala kamiin ulaagaa isaa guunna isa jedhutti isin dabarsa jaarsoo kamal isa jedhus kan dabres isumaan godheedha. Kanaaf obsaa Alii Miliyaas Biifaa namoonni garaagaraa kiyyatuuf chaanaal namoonni garaagaraa wannu godhaa jiru Ayyaan Ahmed akkuma ilaalaa jirtan kana jechuudha. Namoonni garaagaraa saayin gochaa jiru deeggarsa kana sappoortii gochaa jiru jechuudha. Kanaaf nulleen asirratti saayin isa jedhu irratti first name jedhama fakkeenyaaf maqaa chaanaalii kootii naa godhu Dilshoo jedhaani isa lammaffaa irratti immoo Tiyuub jedhaan Gmailii immoo Sheekuutaa kudhan isa jedhu kana haala kanaan Gmailii biraatiin amma Gmailii isa sadaffaatiin sappoortii godhuuf yemman saayinsis yennaani erga haala kanaan xumuree booda kuni beeksisitootuma garaagaraatti asirratti maxxananidha. Isa of duuba deebisuu dandeenya waan nu rakkisuu miti. Saayin gooneerra amma koomentii yaada kennuu uumamu irrattis dandeenya yaada keenyu yaada barreessuu irras dandeenya wanti nu rakkisu hin jiru waan feene qunnamuu dandeenya. Amma namoonni garaagaraa yaada kennaa jiru asirratti akka chaanaalii Raayyaa Stiidiyootu nu banamu sababni isaas kana jedhaniiti koomentii kennuutti jiran namoonni baay'een isaanii jechuudha aadaa eeguu jechuuf. Kanaaf deebineetiin namoo haala kamiin akkaawuntii biraatiin loogaawut gochuu dandeenya isa jedhuuf ammoo loogaawut in sign up isa jedhu kana cuqasneeti deebineetiin loogaawut goone akkaawuntii biraatiin deeggaruu dandeenya jechuudha. Irra baay'ee keessan hundi keessan iyyuu deddeebitaniitiin deeggaruu dandeessu. Maarree haala kamiin argadha kan jiruu fi onnoo kana liinkii kana peejii koo jalatti argachuu dandeessu. FB akkaawuntii kan koo jalas jira. Chaanaalii kan koo sabskiraayib gochuun irraanfatina. Isa kana kunooti haala kanaan seentanii argachuu dandeessu. Chaanaal kan koo sabskiraayib gochuun hin irraanfatina waan waliin turtaniif galatooma viidiyoo kana sheer gochuun gahee guddaa taphata. Hundi keessanii sheer gochuun hin irraanfatina waan waliin turtaniif galatooma.